Itoophiyaa keessa teenyee wantoota doolaaraan bitamu biyya alaarraa bitachuudhaaf kaardii tokko isin barbaachisa. Qarshii Itoophiyaa gara doolaaraatti jijjiirree kaardii kanarrallee faayyachuu ni dandeenya. Kaardiin intarnaashinaal ta'e kunis maaster kaard jedhama. Maaster kaardii yoo qabaanne onlaayin koorsii adda addaa kan kaffaltii gaafatu bitachuu ni dandeenya. As Itoophiyaa keessa teenyee meeshaa barbaannu tokko kaampaaniiwwan akka AliExpress, Alibaba, Amazon fa'arraa bitachuu ni dandeenya. Maaster kaardii kanas crypto exchange platform kan ta'e Bybit irraa salphaatti argachuu dandeenya jechuudha. Viidiyoo kana keessatti akkaataa virtual maaster kaardii Bybit irraa itti argannu step isin agarsiisaa. Hagarumatti na waliin tura. Ashama harka fuunee Juundee Yuusufiin jedhama. Yuunivarsiitii Odaa Bultumitti barsiisaa fi qorataadha. Chaanala kanaan rakkoolee teekinooloojii wal qabatan akkasuma akkaataa onlaayinii kana irraa fayyadamaa ta'uu danda'amuu fi waa'ee yuutuubii wal qabatu hunda tolaawwan argattaniif viidiyoon yeroo yeroon gadhiisu akka isin hin dabarreef subscribe godhaa jechaa amma garuma viidiyootiin isin dabarsa. Egaa maaster kaardii argachuudhaaf dura aappii Bybit kana buufachuu qabna. Play Store irra deemuudhaan aappii Bybit kana buufanna jechuudha. Erga aappii kana buufannee booda silkii keenya irratti banna. Yeroo bannus daashboordiin isaa kana fakkaata. Haaraa amma bannee waan ta'eef sign up godhuu qabna jechuudha. Kanaaf sign up kan jedhu irra gadi tuqannee imeelii keenyaan galmoofna jechuudha. Sign up with Google kan jedhu irra yeroo gadi tuqannu imeelii keenya nuuf tarreessa. Imeelii barbaannu irra gadi tuqachuudhaan gara steepii itti aanutti yeroo darbinu paazilii kana nuuf fida. Paazilii kana haala kanaan sirreessinee bira dabarra. Amma akkuma agartan kana registration successful nuun jedhee jira. Imeelii keenyaan sign up goonee jirra. Imeelii keenyaan galmoofnee jirra jechuudha. Erga galmoofnee akkuma galmoofneen maal nuuf fida verify my identity kajoo fide jechuudha gara gadii kana akkuma agartan kana. Kanaafuu verification nu gaafachaa jira jechuudha. Amma akkuma galmoofneen gara verification deema. Verify my identity kajoo kanarraan gattu qadhaa jechuudha. Gara fuula itti aanutti yeroo darbinu biyya jiraannu akka filannu nu gaafata. Kanaafuu Itoophiyaa kan jedhu filachuudhaan gara gadiitti confirm jennaani. Fuulli itti aanu kun immoo dokumentii kamiin akka verify goonuu nu gaafata. Paaspoortii, hayyama konkolaachisaatii fi naashinaal ID keessaa tokko yoo qabaanne verify godhuu dandeenya jechuudha. Ani amma naashinaal ID waan hin qabuuf filannoo jiru keessa ID card kan jedhu kanarra filadha. Gara itti aanutti yeroo darbinu fuulli itti aanu kun ID keessan haala kamiin sirreessitanii kaasuu akka qabdan isin agarsiisa. Continue jennaani. Ergasii fuulli kun jiraata Ameerikaa ta'uu fi ta'uu dhabuu keenya nu gaafata. Filannoo jalqabaa kan countries except USA jedhu kana filanna. Continue yeroo jennuun fuula itti aanutti nu dabarsa. Fuulli itti aanu kun iddoo ID keenya footoo itti kaafnudha. Footoo keenyas gara fuula dura isaa haala kanaan akka sirriitti mul'atutti kaameraa keessa galchinee footoo kaafanna. Barreeffamni ID irra jiru sirriitti mul'achuu qaba. Ergasii fuula itti aanu kanarraa document is readable kan jedhu kanarra gattuqanna. Footoon kaafne yoo sirrii ta'uu baate garuu retake footoo kan jedhu irra gattuqannee irra deebinee sirreessinee kaasuu dandeenya. Ergasii ID keenya karaa duubaatiin gara galchinee haala kanaan akka sirriitti mul'atutti kaafanna jechuudha. Ergasii sirriitti kaasuu keenya yoo mirkaneeffanne document is readable kan jedhu irra gattuqannee gara fuula itti aanutti dabarra. Fuulli itti aanu selfie akka kaanu nu gaafata. Haala kanaan fuula keenya kaameraa keessa galchuudhaan sistemichi yeroo fuulli keenya sirriitti keessa galuu hubatu ifiifuu footoo fudhatee gara fuula itti aanutti nu dabarsa. Amma gara dhumaarra waan jirruuf fuulli kun your application is under review jedhee xiqquma erga turree booda stepping keessa yoo sirrii ta'e accepted nuun jedha. Yoo dogoggora qabaanne immoo rejected waan nuun jedhuuf yoo rejected nuun jedhe ammas irra deebinee steppiiwwan dabarsine kana yeroo irra deebinee goonnu deebi'ee nuuf fudhachuu danda'a jechuudha. Erga yeroo tokko isiniif fudhate success nin jedhee booda verify isiniif ta'ee jira waan ta'eef verificationii xumurtanii jirtanii jechuudha. Verify kan jedhu argachuudhaaf mallattoo profile irra yeroo gattan maqaa keessan jalatti haala kanaan verified jedhee isin agarsiisa. Egaa amma verificationii finnee jira waan ta'eef maaster kaardii argachuutti gara maaster kaardii argachuutti deemna. Kaardii ajajachuudhaaf sarchi baarii gara gubbaa jiru keessatti kaardi jennee yeroo barreessinu haala kanaan kaardi kan jedhu nuuf fida. Isa irra gattuqanna jechuudha. Ergasii gara fuula kanaatti yeroo nuuf fidu apply now kan jedhu irra gattuqanna. Gara fuula itti aanutti ni dabarsa. Fuulli itti aanu kun biyya keessa jiraannu akka filannu nu gaafata. Itoophiyaa kan jedhu filannee confirm jechuudhaan gara fuula itti aanutti deemna. Ergasii fuulli itti aanu verificationii nu gaafata. Yoo verify gootanii jiraattan isin dabarsa. Yoo verify godhuu baattan ammoo gara fuula itti aanutti isin hin dabarsu waan ta'eef dirqama akka reefu goone sanitti naashinaal ID dhaan verify gochuu qabdan jechuudha. Ani amma verify waan hin godheef gara fuula itti aanutti hin deema. Ergasii gara fuula adreesii keenya itti guunnutti nu dabarsa jechuudha. Fuula adreesii keenya itti guunnu kanarraa country kan jedhu Itoophiyaa goona. Street kan jedhu yoo jiraataa Finfinnee taane Addis Ababaa jennee qoodduu gooneeti kutaa magaalaa itti dabaluu dandeenya. Ani amma ciroon jira waan ta'eef ciroo jeetiin guuta. Building number kan jedhu no jennaanii rakkoon qabu bira darbuus ni dandeenya. Akkasuma apartment kan jedhus no jennaanii. City kan jedhu immoo ciroo jeetiin guuta. City kan jedhu magaalaa keessa jiraattan guuttanii. Province kan jedhu ammoo Oromiyaa jeetiin guuta. Postal code kan jedhu yoo Finfinnee ta'e 1,000 guunna. Yoo iddoo biraa ta'e iddooleen adda addaa koodii mataa isaanii qaban waan ta'eef Google irraa ilaallee guutuu dandeenya. Magaalaan an keessa jiraadhu magaalaan ciroo immoo 04 walitti aanseetiin guutaa jechuudha. 0000 godhe. Itti aansuun gaaffilee kanneen nu gaafata. Gaaffilee kanneen keessa employment status kan jedhu self employed jennaani. Income kan jedhu less than $999 kan jedhu kanarra gattuqanna. Gaaffilee kana erga guunnee booda gara fuula itti aanutti
dabarra. Fuulli kun imeelii keenyaa fi lakkoofsa bilbilaa nu gaafata. Lakkoofsa bilbilaa keenyaa itti galchinee koodii irratti nuuf erga. Koodii san koppii goonee erga itti galchine booda verify nuuf godha jechuudha. Ergasii gara fuula dhumaatti yeroo darbinu your virtual card application is under review nuun jedha. Yeroo xiqqoo booda imeelii nuuf erga. Akkasuma Bybit irrattis kaardiin isiniif milkaa'uu isaa isinitti hima jechuudha. Kaardii keenya argachuudhaaf iddoo kaardii jedhurra gadi tuqannee gara kaardii keenyaa nu fida. Fuula kanarraa mallattoo xiyyaa gadi garagalee jiru kanarra yeroo gad tuqannu kaardii keenya guutuu isaa haala kanaan nutti agarsiisa. Kaardii keenya guutuu isaa haala kanaan nutti agarsiisa. Maqaa keenya dabalatee lakkoofsa kaardii keenyaa akkasuma expire date dabalatee waan hundumaa nutti agarsiisa jechuudha. Amma akkuma agartan baalaansiin isaa zeeroodha. Haa ta'u garuu isteeppii salphaadhaan doolaara kaardii kanarratti guuttachuu ni dandeenya. Akkaataa itti kaardii keenya guunnu yookaan top up goonu baruu yoo barbaaddan komentii irratti natti himuu ni dandeessu. Viidiyoo isaa isiniifin hojjedhaa jechuudha. Egaa haala amma agartan kanaan bilisaan maastar kaardii argachuudhaan kaffaltiiwwan intarnaashinaal ta'an kan yeroo baay'ee argachuudhaaf hawaa turre kaffalattanii waan barbaadan onlaayinii irraa bitachuu dandeessu jecha. Viidiyoo laayikii godhaa yoo gaafii qabaattan immoo komentii irratti naaf barreessaa. Chaanala kiyya immoo subscribe gootanii akka naannoon nadhee viidiyoolee biraa isiniif dalagu gochuu hin dagatinaa jecha. Viidiyoo biraatti walitti deebinaa. Ciao.